Yeroo kan barnoota irraa galu maaliif kaartoona kana malee homaa qochuu dhiifteemi? Geemicha taphachaa jira barbaaba. Ayyoomi qochuu jirta siin jedhe. Hanga yoomii geemii taphatta intalaatti? Bar kan telefoona kana siifiteef waa keessatti haalaaltuuf waa irraa haa qayyabattuuf baru kaartoonni ati cal jetteetuma akkan olii ga'ooftu kun irraa ol qixxaattee jirtii bar intalaatti. Nuuf yoom ol qixxaatte? Dadhabeetiin dhufee bakka dalagaatitti mee ka'ii bishaan naa fiidi intalaatti. Way hanga si dhale odoo tokko dhale. Akkas wayyaa. Heddee argitanii. Bee intalaatti. Bee si gorsa. Gorsa kiyya kana naa dhagaye. Yeroo hunda telefoonuma kana qabattee isuma yoo olii gaggaragalchite kaartoonuma kana dhima laalta dhima kuta'in mee bu'ammaa inni sii qabu jira yoo qo'atte hoo boru fayyadamtuu taate miidhaa telefoona kanaa beekaati. Bu'aas ni qaba miidhaas ni qaba. Yeroo hunda yoo isuma laalaa oolte miidhaa isaa tokkoffaan ija sammuu namaa hadoochuu. Bu'aan isaa waan tokko tokko yoo kan irraa baratan ta'e faayidaa olaanaa qaba. Sila ta'eef inni yoo heddummeessan faayidaa hin qabu. Ati intalaatti barattee akka bakka guddaa naa geettu fida. Yoo isuma kanarra keettee akkasuma akka deemtu taate hoo akka ijoollee abbaa guddattuu saffaa taate. Ima deeman ima deebi'an yoo ati waa gaafatte waan beekan iyyannoo malee qotee bulaa waa barreessuu hin danda'an. Ofii kifilii meeqa baratan? Kutaa 8 kutaa 9 baratan. Yoo yeroo hunda kaartoonuma kan olii gaggaragalchite bu'aa akkasii hin qabu. Daqiiqaa 5 si gaaga kaartoona kanaa. Yoo kana laaltu hoo kitaaba yoo gaggaragalchitee laaltu fakkeenya yoo fudhatte akka micayyoo abbaa galgalu hadha kunnoo mirga dhala namaatii falmaa jirti jechuudha. Yoo seeraan barattee qo'attee barsiisaa duuka buutee hiriyootan tantee ciccimoo gurbaa abbaa saafaa faa wajjin yoo gaafatte ollaa kee kana laaltu gamoo gurguddaa ka ijaarte san intala amma siin jedhu san atillee anas ka gargaaruu dandeettu kan sin miidha. Haadha teellee ta gargaaruu dandeettu. Shanyii kee guutuu ta gargaaruu dandeettu. Ta biyyaaf taatu. Ta ollaaf taatu. Ka dadhabaa gargaaru. Akka taatu yoo waan kana gaggaragalchite qofa galma gahuu dandeettu. Kanaaf intalatoo Halo. No ayen. Ijoollee ammaa sanii gamoo isinii meeraami? Manni lafa jira isuma koottaatti guuradha. Haati manaallee mana hin jirtuuti. Anuma jira koottaa uma rakkoon hin jiru. Koottaatti guuradha. Har'a ijoollee mana kana kireeffatuutu jira. Amman dhufanii. Laabaniiti banaa dhiisee yoo dhufanitti haa guurratanii.
ulfaatee bara. Ba'aan natti ulfaatee. Kiyyaa sun ulfaatee jabaadhu jide. Ba'aan natti ulfaatee bara. Abboon natti ulfaatee achi jabaadhu mee. Natti ulfaatee. Maaltu si ulfaatee hoo? Natti ulfaatee. Natti ulfaatee. Wayi wayi jedhi badabbo maal ta'e? natti ulfaatee. Maa wanni si qabee? Maaltu si ulfaate? Natti ulfaatee bara. Maaltu si ulfaate? Yaa hoo natti ulfaatee ba'aan. Maal moonni akkas si ulfaate? Ba'aan natti ulfaatee hin jeeba. Onni si qabee? Ba'aan natti ulfaatee. Ba'aan natti ulfaatee. Mee bishaan itti dhugee hin wayyoota. Mana haareen kana keessa bishaan waan jiru waan bishaan jaalu jira. Hin barbaanna taa'imee. Hooyonneeti. Haa ta'u bagumaa. Onneen na baqee deebata. Amma kan nuti ulfaatee kan hundi akkana taate? Ba'aan ni ulfaatti. Natti ulfaatti. Maal abboo ulfinna kana kun maal isa? Dhamala ibiddaatiin arge. Dhamala. Mee qoy ofirra akkana hin jejjedhin kan qajeelli dhaabbadhu. Natti ulfaate. Qajeelli dhaabbadhu. Natti ulfaate. Maalo? Natti ulfaate. Maal taate naman? Warra banaa bishaan naa bichisiisi hantuutti. Anama sirraa beeku. Warra banaa bishaan naa bichisiisi. Bishaan fidaa. Warra manaa? Bishaan fidaa. Warra manaa? Bishaan fidaa. Warra manaa? Maal waan dhagaan isii kan? Warra manaa? Warra manaa? Hin dhagaan isii kan? Manumaan jiranu? Warra manaa? Bishaan fidin adiisa. Maal? Warra manaa? Warra manaa? Hin dhagaan isii kan? Maal? Warra manaa? Bishaan fidaa! Itti galee ijoolleen tu. Maal? Maaloo bishaan nu kenname bishaan dhugaatii. Mucaa tokko saahiba kee tokko nara dhukkuba. Bishaan fidaa. Siiban. Wanni mata nagar. Mee maaloo bishaan fide mucaa. Bishaan fide. Bishaan fidaa. Bishaan na jama mucaa bishaan fida. Bishaan fidaa yaa. Siiban gurbaa maali? Maaloo wanni kanarra meeshaa baannee dhufne kanarra. Maal meeshaa kana ga'u gara keetti akkana baatiftee fidee. Bishaan fidaa. Bishaan fidaa. Hin jejjera meeshaa ofirra dabarsee baatee. Bishaan fidaa. Galatuma. Halas. Galchi halas qabbanaa hin jira. Garuu fayyitee. Amma fayyitee. Alhamdulillah. Maal jiraana mala qabdamoo? Onni yeroo takka na balbalti beekta. Akkanuma yeroo waan tokko yaadatullee akkanuma taata beemasaa. Oomo hundaa warra du'a jalaan oolchitanii galatooma. Maali Ati kama fayyite rakkoon. Kama fayyite. Galatooma. Yoo kan isin dhukkubuu taate bilbila. Haa tamam rakkoon qabu. Nagaan naasuu egaa qashtiitichi. Guyyaan si bira. Guyyaan si jala fadheessanii hin bar milkaa'een siin jee bira. Ani garuu kan jedhu akkamitti amansiifatuu dandeessa mucaa sana. Koometi maasitti nu dura lafa dhooyte sanii amansiifatte isa. Ati maal taate? Laal. Kana qofa mucaa addaati. Ati laal ariifa namaa ta'e. Amma mucoo. Garuu shimbiroo fakkaattii rabba mucaa sana amansiifate jechuun anna ajaa'ibeera. Akkamittiin amma yeroo abbaan isin jirre hunda ni amti. Yeroo abbaan isin jirre maal guyyaa meeqaan si bira? Ati guyyuu gisee ati na bira deemtu achuma dhaqachuu adaati. Achumas gartee Ati nama ajaa'ibaati bara. Anillee garuu kan jiru dhageessa. Amma booda inni bareedduu agarra. Musha akkasii asitti akkana lafa dhawa. Nagagabduu kana jaasanitti. Alli yaadaan darba nama na. Ni duuta akkasitti. Harree irraa qaarisa jedhe. Ni duuta. Achuma namatti warisi. Abboo bareedduu akkasii argatanii otoo hin baru waan salpha si fakkaate. Duuba eegaati biraa duute bar. Ati dareeddeen namni biraa nyaata. Gowwicha fi. Akkuma xiqqoo si cabee takka okkolee fa'aa akkanumatti akka sababa kiyyaa Ni okkolta. Aboo fa'aa dhalaa akkamii garaa cabsatan beektaa? Akka itti jaalala qabsiisan. Ati amma gaafa kanuma xiqqootti haaluma salphaatti achi bishaan dheebotee. Akkuma qiyyaa sanitti harka kana qabdee Kanna ajaa'ibee rakkati ati abbaa akkuma qiyyaa sanitti harka qabdee bishaan hin dhuguutu. Bakka bar dubbiin dhumatti akkasuma. Ajaa'iba natti. Isin martuu gowwaadha. Mee koo nama. Isin hundi keessanuu gowwa. Abbaa akkanatti abbaa bira halluu qabatee arifadhe sodaadhe. Isin hunduu gowwa. Akka itti dhalaame. Ati Akka itti dhalaamsisan hin beeku. hin galle barati. Yeroo hedduu si hin galle dubbiin gana si An galti. fiilmii kee amma argee misin jedha. Amma garuu rakkoo takkaa jira. Maal immoo rakkoo? Warri isaanii namaatiin jaalatu. Maal ati kunoo atu diimaadha maal ati hin taatu? Ween diimaa siin jee namaatiidhaan deebar.
Addaa jedhamu insi gaafattee si himamu. Adii biraa maal fedha? Ati akkana diimin akkana qabda. Adii biraa barbaadan isaa isa. Aboodii isaa ayyaanni addaa tokko naa dhufe. Maal immoo yaadni? Maatii gurraacha maal jettan isa? Wanni caalaan garuu hunda caalu yaada biraatiin naa dhufe. Wanni caalaan garuu haadha abbaa isaanii Oromoo ta'u. Oromoon safuu beeka nama beeka. Duuboo. Isin amma waan gootan qowwaa taatanii asitti lafa fitina. Mucayyoo jaalatti onneen teetti cabdeemi. Mucayyoo illee jaalala qabsiifteemi. Amma waan gootu. Dhaqaatuma ka'a abbaa isii biratti mucayyoo tante taanuu kenni yoo nuun kennine asuma uffanni nuuka asuma of qalla jedha balmala. Achuma of ajjeefne jedha. Achuma of ajjeefne jedha. Yoo akkas taa'e fajjeessaa jiru. Of ajjeesaa? Of ajjeesaa achuma qalaa jedhee achuma of qalaa. Yoo qalaadhaa jiru. Qalaalee achuma of qalaa. Chumatti qalla. Chumatti of qalaa. Qalaa dhumnaan inni nuun kenna. Haa yoo akkuma dhugaa duuti dhugaa san dhufte. Duuti dhugaa? Yoo harka isaatiin nu jeessuuf waan nu baafate yoo. Waggaa sana immoo jalaa fi qaqqoottaa nafseen lama dhalattu takka malee. Maaf tiframsa abbaan kee ofu jira. Arra haa dhufuu malee asii jaaru nutis akkasumaami. Achisi qixaa yaasa nama ofirraa firii ta'i. Arra deema fiyyaa. Maal? Har'a akka deemnu hin jirru mee nu dhiisi. Arra deema fiddee. Abbaan kee Abbaa asuma fidee mi'aa bitee fi kottu jimmee. Si jeessaa deemiga. Maaltu maal ta'e? Abbaan kee yoo ofii ajjeessaa ka'ee deemu. maal asuma duudhufne nuyyuu arra nuti asuma duudhu. Dafii yaabimee deeme abbaa kee. dafii nu dhaqqabe dhiin abbaa kee. Eessa bakka dalagaatiin galle? Nuti har'a hanga abbaan kee dhufuu mana kanaa bahuu yaanu akkasumaami? Akkasuma walii galu. Nuti har'aan tana hanga abbaan kee dhufuu har tokko deemu hin deemnu akkasumaami? Akkas. Nuti har'aan tana gartee asii deemuuf yaanu waan ta'eef tanaafuu laalla. Gurra si haa buutu haa. Nuti asii yaa'uu yaanu. Asuma ooluu hin nyaadha. Asuma bullaasi. Hin bullaayi. Waan dhufneef hanga harkannu. Haga milkooynutti. Hanga dubbiin san xumuramtu. Haga wanni taate taatutti. Hanga wanni jenne teenya taatuttu. Haga wanni nu mana barreeffannee dhumne sun irra farramtutti. Asii yaanuun jeebare. Hin deemamu. Akka shaayii Shaayii jette? Shaayii jette? Yeroo dubbii beekte. Galee miica'oo nama galee fakkaataa jira. Eekamoo? Nagaya, ijoollee as galchuuf mana si eegu jira. Mana jiranii? Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Akkam akkami? Maal duraa waliin taatan irra maal dhageettan? Arramo. Haroo maal? Taa. Arra nun teessiftu. Maal? Haja nu teessifne jira. Maal nagaami? Arra nun teessiftu. Maal dhiiroo maaltu gahe? Yoo isinummaan nu teessiftan malee. Taa. Yoo aadaa keenya nu guuttan malee. Yoo doon nu kaasin agartaa. Ergaa si galle nuti ji'a meeqa? Baatii lamaami. Takkaa isin mufachiifne. Homaa hin mufachiifne. Takkaa isin amanne. Naman. Takkaa waan keessan dubbanne. Nagee. Takkaa nuu gartee isin du'aa badii balleessu nu gartanii. Gar. Takkaa nuyi sagalee isinii ol kaasee iyyuu dhageettanii. Nagee. Takkaa muu nama hamataa ijoolleen san nama hamattii jechuu takkaa nurraa dhageessanii. Nagee. Takkaa nuyi ariifatu argitanii. Har'a malee nagar. Arra waan nu ariifachiisee jira. Maal? Waan jabaate. Waan jabaate. Maali dhiirootu maal jabaate? Yaa Rabbi laaffisu. Rabbi haa laaffisu. Waan dandeessan na fakkaata. Maali dhiiroo maal ta'e? Falli isin bira jiru. Akki jenne. Hayyee. Itti fufiga. Itti fufimi. Akki jenne. Hayyee. Biyya kana beektaa namuu haadha abbaa isiin qabu. Hayyee. Dhuga. Obboleessaas isin qabu. Uummata akka namuu gartee. Isinis akkuma keenyaan turre. Turre. Namuu biyya kana gaafa isin dhuftan biyya sana isinis duraan haadha abbaa qabaachuu turtanii. Hin qabne dhuga. Namuu biyya kana beekadhu haadha abbaan qabu. Dhuga. Maali abbaan keessannu? Kanaafuu. Isinuu duraan tokko taataniimi. Amma heddummaatanii mire. Rabbiin galata. Heddummaachuu feene nutis jechuun akka jechuu barbaanne. Haaya. Waan isinii dhufneef mataa nu hiitaniif. Sanee dhufneerra. Wannuma nuti dandeenyu taanaaf uummata akka rakkoo hin qabu. Tanaaf nuti illee. Hayyee. Waan jabaateen nu fide. Hayyee. Wanni jabaate. Nullee amma lamaa sadii ta'uu feena. Hayyee. Akka gaafa asi galleeti.
Ayyee. Ijool qabannee isina foo dhaabannee waa dubbannee hin beeknu. Dhuga. Waanuma jabaatee todhe isina foo nu dhaabe. Ayyee. Waan nu jabaatee isina foo nu dhaabe kana yoo isin nu guuttanii eeshi nu jettan taate. Ayyee. Yoo san gatteenee nullee dhimma keenya isin himan. Wanni jechuu barbaanne gabaabdumatti Ayyee. biyya kanatti nuti haadha abbaan keenya waan asin jirreef nutillee waan gartee haadha abbaan keenya asin jirreef namni gama keessan erginus waan hin jirreef namni ammaan tanaaf haadha abbaan taane yoo gama keessan ergine haajaa teenyaaf dhufee haajaa isaa xumuree gala waan ta'eef kanaafi nutillee if qabnee haajaa teenya ifumaa xumurachuu dhufe. Ufumaan lubbuu teenyaan asii argamne. Tanaaf wanni nuti jechuu barbaanne gabaabdumatti Intalatee guddifachuu dhufne. Isin keessaa eenyu guddifachuuf deemu? Eenyu? Hin dubbattanii? isa. Isa kan. Siifan! Siifee! Kottu mees? Dhaabbadhu. Baba maa oyitu? Saayiboo irraa haftee? Kottu saayibummaa ta'e agarsiisika. Akka mana kiyya qabdee fidde san. Jegnummaa kee konna agarsiisika. Akka mana kiyya fiddee dhufte. Kottu ol qabii baasi saayiba kee. Nan tuytan kaa. Baatee saayiboo. Akkam wayyooyte? Ol jedhame. Zabanu akkam keessa jira zabana kabajaan hin jirre. Zabana namni waliin qaban. Zabana kabajaan mana nama hundaan hin jirre. Zabanu akkam keessa jira. Olin deebitan yamu kottu ol deebi'a. Maal jettan? Maal taate? Silaa akka kabajaa mana kiyyaa cabsite. Silaa ka lubbuun asii baatu miti. Garuu haalli jijjiiramee jira. Sababni intalli tiyyas waan ilma Oromoof dhalatteef. Anillee ammarraa waan abbaa kee ta'eef. Hoo ziyaar. Akkas jechuun dubbiin taate jechuudha. Harka ziyaar. Taate. Harka fuudh.